دوا ودما دلقت إن شاء الله قالوا تربيتو كنا في قافة جئي قبينة ما تنكي إبدا نزلاتي أبدينكي يا نبوت إيش ربي فاقلت ما تنكون دم تساني فيات أنا يونا باني سيف جرا أبوليسي كوبوليتين كو سيفانا جرا نزل أنا كيسو متو أبانكي يا بك حاملين التو وتو وانا قدين أبانكي يا واسي قدين نزل لغات بتوف تتسان أنا كاباكي يا حاملين التو رنجرو بيكتن سيف جرا نزل أيزو نزل وأنا كاشي ربو في اللي ما نزل كاشي أنا رجي سناتي تيني كنان سيف قدين نزل أنا وايتين قدين بركاشياتي نافرقي تسانا وانا كنان سيف قدين نزل So maal jedha dhugaa dubbatuuf abbaa kiyya otoo lubbuun isaanii jalaan bayini abbaa kun nan ufaan ija keessan argeen deebi'an jedhe biyyoo nagaa miti biyya haala gaarii irra hin jirtuuti. Erga qabeenyi keessan gubatee sireen irra rafanuun jirtuuti. Namni immoo maal namaan jettiree durboonni biyya alaatii dhufanii waa mana keessan jiru namaan jettee namni nama waqqastiiti. Siruma gaarii sinii bitee natiif obboleettii keeyyuu sirema bareedaasaa sinii bitee uftanii deebitu otoo jedhee abbaan kiyya waan jedhu yooma lubbuun sana jalaa dabartuu baay'ee beekaa. Seenaa hedduu abbaa kiyya dhugaa. Ani bakka kanatti yaanne. Yeroo hojii rabbiin beekan mitiire. Hojii rabbiin beekan. Ani bakka kana taa'ee akka kanaatti yoomaan dubbadhuyyuu nama akkana taatee yaanne. Sooshaal miidiyaa kanarratti hundumti keessan na hordofaa turtanii waan ani ta'a ture. So waan ani hin taane tokkollee hin jiru jechaadha. Haati orma haadhuma ormaati. Abbaan ormaa abbuma ormaati. Waan si aarsu keessaa beektu beekaa. Warreen biyya keessa jirtanillee haadha keessan faalaaltanii kuufuu dandeessu yookiin immoo jira miti fiilingii shaappingii faana deemtanii wookii faana deemtanii wajjin koortanii wajjin bashannantanii jirtu miti. Ani garuu dhugaa dubbatuu fi guyyaa tokko abbaa kiyya wajjin bakka gaarii deemeen beeku. Na beektu yoomman biyya galee deebi'ee sana torbee tokko hin teenye haaluma nageenyarraan kan ka'e abbaa kiyya birayyuu torbe guyyaa 2-3 maleeyyuu jasan agarre kanan deebi'ee biyya Arabaatti. Saqqataa kun barbaachisu qaali kiyya galatoo. So seenaa hedduu natti ta'e beektu so beekaa fiiliin gamman tana beekaa gaafa waa tokko gaafa waa garaa keessan keessaa isin hammaatu garaa keessan keessaa gaafa sa'aatii walakkaa geessan ni dadhabdu. Maaliif jennaani nyaaticha sanatu garaa keessan keessaa dhuma waan ta'eef jechaadha. Humni keessan dadhabaa deema waan ta'eef jecha. So anillee waggaa 12 kana guutuu biyya ormaa keessa hojjedhee hin dadhabe beektu. Ollaan bultee beekaa akkatti bule baatu beekaa jirani. Isuma biyya ormaa kana keessa warruma jirutu jireenyi biyya hambaa akkam akka taate beekaa jechuudha. So baay'ee ulfaata. Rabbiin dhugaa warri abbaa qabdan rabbiin umurii abbaa keessanii haa dheeressu. Warreen akkuma abbaa koommoo abbaan keessan sin jalaa deeme rabbi jabina sin haa kennu dhugaa akkaataatti sin jabaattaniyyuu na ajaa'ibe malee. Warri abbaan qabne akkaataatti jabaattanii yoo na keessan anamman tana dhugaa rabbi haalan keessa jiru rabbummaa tokkichaa fi anumatu wal beekaa jechuudha. Maaliif akkan sin faana haasa'uu kana miti jechaadha. Abbaa jechuun utubaa manaati beektu. Maaliif mee gaafa mana tokko keessa dhiirri tokko jiru manni sun ni kabajama beektu. So manni namni abbaan irra hin jirre immoo manni hixira qabne horiinis keessa yaa'a. Namni irraa oofu yoo hin jiraanne mana sanarraayyuu horiin sun mana sanatti soofatee manni sun ni jigaa jechuudha. So ani namni abbaan qabne akkamiin akka jiraatu naaf hin galle anaanii biyya ormaa kana keessatti akka kanatti nafamu gaafan biyya galee abbaa malee akkamittiin hin jiraadha ka jedhu baay'ee waan hin jedha. Amma foomaa miti jireenya biyya ormaa kana keessa waan jirruufu beekaa haaluma akkuma isaattuu dabarsuu dandeenya gaafan biyya galu ani garuu baay'ee natti ulfaata malee abbaa kiyya guyyaa tokko tuufaan argee waan hin jedhin baay'ee waan hin jedha. Ashaanguliitii boo'ichaan barreessinaa uummata kiyya akkaawuntiin kaaniyyuu kanatti na duraa gubate simmeetii keessan galiina. Malaaniyyuu simmeetii keessa baay'een dubbadha. Dubbachaa jira. Galatuma warreen abubanaa kennitan hin barbaachisu uummata qashti. So baay'ee ulfaata. Baay'ee natti ulfaata dhugaa dubbatuuf. Facebook irratti agartanii jirtu waggaa 3 darbe abbaan kiyya gaafa Finfinneetti akkamitti akkana simatee maal akkanaa hojjetee TikTokii kanarratti viidiyoon tokko yoom
waan sibiila yoo mul'ate rakkisaadha malee warri tiktokii Facebook kiyya qabdan viidiyoo abbaa kiyya xanii daawwachuu ni dandeessu. Abbaa kiyya wajjin gaafan biyya gale abbaan kiyya maal akka godhee na eege gala fuula duraattis abbaan kiyya maal akka naa gochuuf karoora inni karoorsee jiru. So ani abbaa kiyya ilaalee jabaachaa ture beektu. Baay'ee na jabeessa rabbiin gaditti isatu na jabeessa beektu. Garuu maal godha? Namni jabaanii lafa kanarra hin turu beektu. Abbaan koo waan jabaa ta'eefidha. Kan na jalaa miidhames homaa miti inshallah. Wayye qaalii kiyya baga nagaan uftanii warreen dhufaa jirtanii aanaa dhufu. Naaf jiraadha Oromoo kiyya. Isintu naaf jiraate yoona kana nageessise malee haala ani keessa darbe sanaan ani biyya ormaa kana keessa naa agartaniitu gaafa sana laayivir. Mana arabaa kana shoggomiin bahee jechaadha. Namni tokko guyyaa sana mana keessa hin jiru. Niitiin arabaa hojii deemteetti. Abbaan mana sojiidha. Intala tokko qabu isheenis mana barumsaa sa'aatii 3 tufti. Ani wareegamu abbaa kiyya sa'aatii akka sa'a Dubaayitti naannoo sa'a 12tti kan hin dhagaye. So zuma jee mana cuccufeen akka maraatu bahee jechaadha. Manuma kana keessa bahee inni bakkee kana keessa naanna'ee inni uunja. Ibsi makina aabee na ilaalee inni kan viidiyoo na waraabbatee na bira tara. Namni natti siiqee maal taate naan ijoollee ni bame beektu. Waraabessi biyya abbaa ofii nama nyaatu ni jedhanis kanaa jedhe bara. Baay'ee ni yeeni waraqaa hin qabuun ture. Poolisiin illee guyyaa sana diina natti taate beektu. Poolisiin nama biyya arabaa kana keessa nama waraqaa hin qabne qabee jennaan gara biyyaatti erga. So guyyaa sana waan hin ta'een beekan illee mana yaalaa keessatti of argee poolisootumatu na qabee na geessee ummaa sana poolisoonni na bira jiru turanii gaafa hirriba keessaa obbaru. So maal taate jennaan beekaa abbaa kiyya otoo inni awwaalame. Inni galee arguun fedha biyya kootti nagashaa jennaan. Imbaasii Itoophiyaa deeme jedhan. Imbaasii Itoophiyaa otoo ati waraanta iyyuu siif hin hiigan. Imbaasiin keenya Itoophiyaa otoo ati sitti kolfanii si bira darbu. Namoonni keenya tokko cakkaanidha. So imbaasii Itoophiyaa deeminaan jedhanii qarshii 100 naa laatanii taaskii qabadhu imbaasii Itoophiyaa deemii isaa galchanii gara biyya keetti naan jedhanii poolisoonni. So waan hin taane hin qabu dhugaa'uuf seenaa sanaallee yaadachuun barbaadu uummata kiyya. Waan hin taane hin qabu. So gara biyyaatti galee abbaa kiyyallee otoo dhowwaalladheera ta'ee dasna jaa ture garuu maal godha? Naan mijanne halluun dhumtuu naan mijanne naan milkoofne. Kunoo asuma gubataa jira Oromoo kiyya. Otoo Itoophiyaa galee dhuma abbaa kiyya owwaalame argeellee xiqqoo hafuura baafadhee dasna jedha dhugaa dubbatuuf. Bakkuma inni itti owwaalame argee ilaalee hafuura too baafadhee dasna jedha malee ammaan tana amanaan jiru. Suma ammaa tana soba natti fakkaatu jira uummata kaalee. So in ulfaata rakkinni biyya ormaa kana keessumaa anitti baay'ee natti jabaatte. Baay'ee kana na jabaatee rabbiin keessaa na baasu. Rabbiin akka ammaa kanaatti akka nu boosisetti nu hambisiin akka nu rakkisetti nu hambisiin garuu kan rabbiin galateeffadhu karaa hundumaa na rakkise garuu jaalala ilmaan Oromoo naa kenne takkaayyuu bagaan rakkadheen jedha maaliif gaafa rakkadhe sanatti namoota dhufanii na wajjin dhaabatanii namoota Suudii irraa dhufan faatu jira dhugaa dubbatu jechaadha. Namoota anaaf jedhanii nama achii kwaasii koombeekni sooshaal miidiyaa irratti qofaa na beekanii nama Suudiitii bahanii deemanii na bira qaamaan dhufaniitu jira. Kuniyyuu rabbiin nama akkasii naa kaasuunsaayyuu Oromoo na jaallatu naa kennuunsaayyuu ani rabbii shukurii gashaa. So namni tokko gaafaatee rakkatteeyyuu si ilaalee yookaan jabaadhu siin jedhee si bira tara miti. Anaan garuu inni qabu waan qaburraati. Inni kaan immoo qaama na bira deemee dhufee inni haadha hin qabne aniyyuu haadha dhabee inni abbaa hin qabne aniyyuu abbaa dhabee jedhee akka ani jabaadhu na taasise. So rabbiif haa galatu nama akkasii rabbii naa kennuusaafiyyuu jecha rabbii jaalala ilmaan Oromoo naa kennuusaafiyyuu rabbiin shukurii argatu. So akka rakkata kanatti immoo nafani rabbiin keessaa nu haa baasu Oromoo kiyya. Keessumaa rabbiin rakkina natti hin deebiseen. Rabbiin gara biyyaatti dafee mana
fixadhee jira. Waa'ee karooraa fixadhee jira jechuudha. Hamma karooraan karoorsu osuman galee iddoo abbaa kiyyaa arge. Bakkuma inni itti abbaa kiyyaa ajjeefame arge lissina ja'a. Malee kana booda guddadha jechuun naaf kijibadha. Maaliif jennaan humna kiyya hin beekaa hin dadhabee jira waan ta'eef. Harka qaba luka qaba garuu hin dadhabee bara. Hojii miti ani dhugaa rabbii dubbatuuf hojii miti. Irriba rafuun hin dadhabe maaf akka ta'e hin beeku. Qaamni koo kun uummata kiyya akka obbolaa kootti kan isin himu keessaa ta'u. Rafee beekaa rafiitii qaama koo kan hin dadhabe qaamni koo kun asina nyaata achina nyaata gaafgaafii madamii kana daa'ima umurii waggaa 8 qabdi. Jira miti akka nama sismis lafarra indiriira dugda kiyyarra naa deemin jedhu dugda kiyya kanarra naa deemti beektu. Burtee bayi deemi lubbuu kiyya. Maaf uffite naa geeffatta. Beenu iddoo kaan deemi kaaduu kanis kottu jedhee siin finnaa dhokku. Beenu bilookiin si gaggeesseeraatti ani sin arrabsuuti. Waan akka inni si jechaa jiru waa'uma seenaa kiyya keessa darbee dubbataa jira malee waa bira namaan jechaa hin jiruuti. So ani bagan Oromoo na jaallatu qabaadhe. Rakkina kana hundumaayyuu argee baga Oromoo na jaallatu qabaadhe jechuumaaf. Malee waan na godhisiin jechaa hin jiru obboleetti kiyyaa qaali. Fooloo deebisii abdii koo hin deebisa. Justii bani beti justiin kiyya hin hojjetu lubbuu kiyya justiin kiyya abbaa moobaayilii kiyya narraa fuudhee narraa banuu nabi justiin kiyya aayidii yookaan paaspoortiitiin malee hin banamu. Isumayyuu siistariin kiyya paaspoortii ishee kaastee na erginaan itti nakee jennan na dide tiraayyaageen jedha zimjee na dide. So uummata gashtiin inshaallah akka cabanitti siin okkolanii jedhani rabbii ani waan lama murteessee jira rabbii ka biyya arabaa kana keessatti rakkina akkasinatti baay'isee gadda akkasinatti baay'isee akka gala fuula duratti rabbiin kun na guddisee nama guddoo kana dubartii guddoo kana na godhee wayii mucayyoon sun nama akkasii turte jedhee akka uummanni narraa baratu godhe. Akkasina rakkisaa jira ta'ennaa jedhee yaadaa jira. Takka takkaammoo rabbi akkuma na rakkise kanaan addunyaa kanarraa ofitti na fudhate wayii mucayyoon sun otuma boossu otuma isheefiin darbiin duutee jedhee akka namni gadduu fi akkasina gochaa jira laata ka jedhu. Murtoo kana lamaan keessa rabbiin naaf murteessu dhugaa rabbi dubbatuuf. Rabbiin bakka hin kufe kana naa kaasu kanaan achi immoo ofitti naa kaasu kana duwwaa. Kana duwwaadha dhugaa dubbatu. Yaa rabbii mucittii kana islaamummaa kenneefi jechaa jirta wayii koo bareeddutiyya wayii bareeddutiyya beetii koo ati heerumtee ilma godhatta wayii ilma da'u haadhoo kee ani nyaadhii nama bude. Nama buddeenni qoonqoo irratti naaftee na ajjeesuuf kaadaan ilma da'uu miti haadhoo kiyya. Ani heeruma jireenya ani dadhabeera. Intalli koo dadhabeera. Yooma rabbiin kun ijaarsuma nu wallaan nutti qabate malee biyya olmaa gana keessatti dadhabne haadhoo kiyya. Isa kam ilma deenyaa miti. Haadhoo kiyya. Dhugaa ati jabduudha baree galatoom yaadoo kiyya dhugaa guddaa galatooma yaa dhugaa rakkina hanga kana keessa darbuun koo dubartii jabduu ajee yaaddu maaliif otoo tokkooti fuuqirra of darbatte. Abdii koo abshir qaalii koo akka boossuuf miti qaalii kiyya akka boossuuf miti.